Mubee takka warri na dhaggeeffachaa jirtanii obboleettiin tokko oduu gammachiisaan qabaa. Obboleettiin tokko Qananii obboleetti jedhamtu Jarmanirraa qarshii 30,000 galchiteefii jirti. Kunoo nagahee na ergitee jirti. 30,000 galchiteefii jirti. Na eebbisaanii. Akkasi kunoo hundi keessa nu itti hirmaadhaa akkas ilaal rabbi bakka sii dhaabuusu dachaadhaan isii dhaafa kennu namoonni biraa isii Akaunti akaunti himaa tokke. Atis nama himi akaunti. Akaunti isin gargaaruu dandeenya. Akauntii isinitti himaa. Dhaggeeffadhaa 1,000 46 31 46 84 9 Said Aliyyi kan jedhu irratti galchitu galatooma. Tumiatin bakajun Incho flago are. bakajun asin Incho flago are. kadi sama kami Irrabasu jirra mire. kadi sama dia Wan kana rabasu jirra. nabba kadi sama ka ma ta fatara me mu bi adebi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجرتني. sagale ne sadirra bayra mayre sagale راسي بابنا. سكرنا قديس سكرنا mubarak abo mubarak asdebi أنا فقط. mubarak asdebi jeekum sikay rakkoon uumame mubarak asdebi qaa directiin irratti bilbila ردي برا أجينا موني ردي جيك أجرون سيا. achi jeeqan barri hidhuu danda'anii bar qoo irratti bilbila directiin irratti bilbila na أجرون ubsan فقط نموت سيرا برا. mubarak asdebi qalbiin qabu bar mubarak qoo nan bilbila fi جراس directiin منوتي قرأته. directiin bilbila مبارك na مال ubsan قرأ في بيجوبا غرانس دي مالي إسكنا مرتسان. qoo nan bilbileera directii tan bilbila qoo directii itti bilbila Aye, warri TikTok. directii itti bilbilaara jeequmsi ijoollee biraa kee achi namatti bilbiltu ati Eessa? narratti cufi bilbilee aan eddeen cufuun dhabe'anii eddee mucaan gargaarsa irra jiru harmee biraa rakkoon uumameera yaaki maal taateedha naman dhageessu bar Ayyee rakkoon uumameera waan ta'eef viidiyoon kana sheer godhadhaa. Chaawa bakka nan dhufa. Rakkoon uumameera bakka gargaarsa. dawwale kallattiin dawwale daa'imni irraa baasaa jiru bar lolaa jiranii bar Alex eessa jira? poolisiidha informeeshinii poolisuma abbaa langaa ammaati informeeshinuma kennaa deebisaati akka rakkoon uumame dawwale irraa bariiti kun tariiti milishaa ta'uu danda'a bar milishaa ta'uu danda'a ijoollee sheer godhaa hime Sheer godhaa. jechuun qaama oliitii yoo dawwala rakkoon kun furmaata argachuu danda'a ijoollee irraa baasaa yeroo leellolee jechuudha. ولا ركين نجروتي تسجبان. نمني كوني دي بيرفو ربنا دوانتي فوروني هادتين غرغارو بربادن. وان قمنو. Gargaarsa dhaabina. راباساني جرو. Ana dawwalaadha qoyyaa. دولن بيسا. Alex taa'ee sheer godhaa. Dafii gastii kottu bakka gargaarsaatti ijoollee qabaniiru. Gastii irra kottu jeequmsi ka'ee bakka gargaarsaatti qabaniiru. Dafi. Hello. Maaltu jira? Maaltu jira? Hello. Maaltu uumame? Maaltu uumame obboleessoo? Aku kan tadi ngomong. Dia orang kan, orang kan lagi. بيفتو. Bakal dengan Umar Walwan de naga terbaca tadi. Hello. Hello. Waraabni sagalee nu gaara. Maal jettee? Dubbadhu waan uumamee jiru dubbadhu sodaatiniiti. Bilbila isin irraa fuudhanii moo isin irraa fuudhan? Bilbila isin irraa fuudhanii tiktookii. Tiktookii isin irraa fuudhanii? Isii yoo Maqaa isaa gaafadhu. maqaan isaa eenyuuni bulchiinsi kan taa'e eenyuuni maqaan isaa dubbadhati ammatti bilbilchiifna. Abdee jedhama bulchiinsi masaan jedhama kan qabe bulchiinsi. Kan isin qabe Maammas Saaliidha.
Bulchiinsa gandaati. Neetworkii. Bulchiinsa gandaati kan si qabe. Bulchiinsaaf nagaa. Bulchiinsaaf nagaa. Maamad Saaliidha. Maamad Saaliidha. Maamad Saaliidha. No quunnamsiisu. Qoyyaa kaa Maamad Saaliidha. Maamad Saalii fi Abdee. Seef godhaa warri waraabatan. Itti nuu kennuu dandeessaa bilbila? Bilbila naasuufsiifna bilbila isaanii irraa fuudhinaa kenna. Isinis qabaniiru? Isin qabanii jiru? Alex Mer. Bilbila ilaamee bilbila naa ergi bilbila irraa fuudhiiti. Kan gurbaamoo? Lakki kan jaraa sana wal nu haa quunnamsiisu isaanii naasuufsiifna. Laa tokkoffaa mubee tartiibaan haasofnee akka isaan gadhiisan ogoon amansiisuu yaalla. Ana amansiisuu wayyashee waan akkana hin amansiifnaanii bilbila irraa fuudhee nuuf haa kennu. Hin amansiifnaanii. Ilaaf ilaameedhaanii kan wanta akkana. Nan amansiisaaniin bilbila qofaa wal na quunnamsiise. Harkaa fuudhina ergi. Achuma irratti arganii qabanii laata? Irraa fuudhi wal na quunnamsiisatti qo'eeti. Wanta akkanaa kun ilaaf ilaameedhaanii kan ishii dubbiidha. Itti nuu kennuu dandeessaa? Mucayyoo to'atanii taranii? Numaraa to'atanii bara. Amma to'annoo jala ture? To'annoo xiqqoo jubban hedduu luqqa'ee isinii dawwale malee to'annoo jala jirraa bara. Amma qabamtanitti jechuudha hundi keessaniyyuu. Bakka qabamneef. Okay, isin bira jirure? Nu biran jiranii qabamneen hundee jiran dura waajjira poolisii. Hunde nama meeqasin? Nama furmoo nama shan. Isinis ilmaanii wajjin deemaa jirti jechuudha. Waliin deemu jira. Okay, rakkoon maali? Maal ojoolutti nimin maal dalaydanii warra gandaa beeksisuun qabdanii nu jedhanii nu hidhan. Deeggarsa moo? Deeggarsa kanayyuu wanni mucaa amma hidhame sanillee akkamitti ojoonutti nimin waan kana gootanii nu jedhan. Mucaasa hidhame poolisichi maa san hidhame moo? Gandatti beeksisuu qabdu turtani jedhanii? Akkasuma jedhan. Okay, dogoggora keenya. Lakki qo'a akkamitti Akka gootu? Warra gandaa bilbila erguu dandeessu? Amma silkii nurraa fudhattee bara silkii ittiin dalagaa jirru nurraa fudhattee silkii biraa kan harkaa qabuun isinii dawwalu jira. Bilbila nu erguu dandeessu waatsaappiidhaan bilbila jaraa kan gandaatii fi kan nageenyaa. Kanuma namicha san isin qabee diin. Kan nama isin qabee? Kan namichoo nu qabee isinii ergaare. Dafinaa ergi rakkoon qabu nagaadhuma taasofna. Abshir. Ani itti naasaa ishii mube. Ajeessee? Ela mube dhimmicha akkam ta'e beektu laa dhimmicha isin itti himaa. Ani sharrii sakkanaa kana hin beektan isin mubaarak. Warri gandaa kuni elaa seerri finfinneetti inni finfinnee badaan jabaatu gadi bu'a godinatti aanaatti gandatti seerri ni gandaa aalam addunyaarra hin jiru biro. Hojii milishaan nama guutu aalam addunyaarra hin jiru. Badaa cima seerri gara gaditti sigalee waa hunda humnaa ol godhu waan ta'eef. Kanaaf adabaan haasaa'amoonni akkana in amansiifama rakkoo isaaniitiyyuu itti himama. Akkana waan ta'eef rakkannaan akkana godhaa. Otoo dhaggeeffadhu abdii. Waraabnee kaaniin utuu nutti himin maaltu gaaraa gadi gurbaan qabame akka inni hidhaa galu gootanidha. Maal jenna nageenyi? Sitti maa waan jedhee kan waan biraan jedhean. Seera alamarra hin jirretu ta'a achitti hin jedhe bar. Kanaaf kan ammoo isin hin beekan nutti dawwala. Mubee amma dubbiin maali beekta amma dubbiin akkuma amma abdiin jedhe sani. Anillee amma feesbuukaan viidiyoon hojjanne beekta dubbiin feesbuukaan an hojjannaan gisee masan argan jarri. An koottaa jedhee laayibi. Amma arganiitumaan dhufan ijoolletti. Dhufanii ijoollee fuudhanii deeman. Amma walumaa galatti falli maali beekta? Namoota kana maqaa isaanii maqaa sirriitti amma yookaan amma isaan jedhan san namni viidiyoo waraabu yoo jiraate rakkoon qabu. Ijoolleen gadhiifamanii ijoolleen kun yakka hin dalagne haadhateen irra dhaabbatanii hawaasaatu waamee haadhateen nanuu fidaa jedheen malee isaan waan balleessine kun ammoo yakka ta'uu hin danda'u. Rakkoon takka hin jiru dubbii mucattii kana haadhateen na tanaa intarnaashinaaliidha amma haga 4 kiiloo dirasiititti waan mootummaan amma beekeedha. Uummata akka hin taatu ijoolleen. Wanni guddaan amma nuti namoota kan akkamitti beeynaa fi maqaa namootaa san viidiyoo ammatti waraabde san
maqaan isaanii nama sirrii fi bulchiinsi kuni naannoon itti jarri qabamte kuni sirriitti adda baafachuu qabna. Kanarratti dalaguu qabna abdii. Ilaamee Dhugaa dubbachuu yoo ta'e. akkanan jedhaa tokko dhiifamaa wajjin abdii. Ustaas Saad. Ustaas Saad. Ustaas Saad. Aloo hin dhagaa. Mee bilbila bulchiisa gandaafaa fudhaati nageenya faa fudhaati naannoo sana. Isinoo bilbiltuu. Iwayyuu. Mubee salphaadha dhimmichi bara amma kana hunda ulfaataa qabna kun. Yaala qoyaa yaalanu. Namni Ganda yoo nama la bilbila achii qabu yoo arganne mee yaallu. tole. Kana la. Mubee. Wayye abdii dubbadha amma dubbadha. Ilaa wannati beekuu qabdu warri gaddaa. Beerkaa fuudhamee cufameera kanaaf an jedhe abdii koo dubbadhu qa. Ilaa Aleeksiin tidawwalii Aleeksiin nuu fidii yookiin silkii eenyu naa fidda beekta silkii abbaa alangaa sana maal godhu bilbilee. Alangaatti himama dubbiin kun abbaa alangaatti quba qabsiifamee ka'ee ijoollee sakandii tokko wajjin turan. Aleeksiin naa dawwalii naa fidi yookiin silkii abbaa alangaa fuudhii naa kenni ittan dawwalaan. Abbaa alangaatti bilbilee kunoo ijoollee akkana nyaatatti binneennee birriidhuma 20 walitti kuuraa fiituu jirru gandatuun beeksi maaliif kana gootan jedhamanii qabamanii lamala. Ilaa fi ilaameedhaan deemama haasaa milishaaf warra gandaa adabaan deemama. Taa'ennaan taa'u qubbannaan qubbannuudha beebi. Siigalee wallahi mirreennoo tisaasno. Kanaafuu itti bilbilee taasifnaa silkii abbaa alangaa sana fuudhii naa fidi. Abbaa alangaa immoo amma jalatti dawwala waan ta'eef poolisiitti dawwala abbaa alangaa jalatti dawwaluu hin danda'u poolisiitti dawwala poolisiin immoo jara bulchiisaaf nageenyaatti dawwala jechuudha. Adeemsa qaba. Nagaamaa isa galeen koo. Yoo jiraate bulchaa gandaa yoo lakkoofsa qabaatte nu ergi meeshii. Wanni waantu jira beektaa mucaan beekaa poolisicha. Jiratu kee wanni argachuu qabuu hin danda'an maal jennaan itti gaafatamaa waajjira poolisii waliigala dallomannaa. Obboleessa isaa. Laalaati lakkoofsa nu laala homaa wanni badduun deemaa jirtu isii gargaaraa jiran humna taa'aa jiran waan taateef jarrillee akka hin taanetti hubachuun mala. Eshi bilbilaati lakkoofsa yoo agartan nu erga dadhawa. Eshi ulfaadha. Hubachiisuu barbaachisa mumkin akka hin taanetti illee akka hubatamu taate. Egaa waajjirri poolisaa aanaa to'atee amma isiin mana. To'atuu qaba malee osoo nu beeksisin maa ol tarteen dubbiin taatu. Inda gamami sagaleen? Ustaz. Ina inamee dawwalanii nu waa deebisaniiti. Dawwalanii nu waa beeksisanii haqa dubbanne. Deeggarsatti fuufna nuti. Deeggarsatti fuufa. Haga ammaatti. Deeggarsi itti fuufu. Haga ammaatti wanni isin deeggarsa gootaniif yoo meeqa taate bareedame? Aga kuma gimmaashii geenyee laa ustaaz. Aga gimmaashii geettan 500 fi qaame. Maashaallah tabaarakallah. 500 fi 600 fi 700 fi 24. Saantimii wayillee 65. Maashaallah Allahu akbar. Dhaggeeffadhaa kumni tokko keessanii haqa keessantu keessa jira. Maashaallah. Abbaan maatti bilbileera Aleeksi gadi lakkisiif waan jedhu kaaseera. Sheer godhaa kunooti abbaan alangaa ibsa kenneera alhamdulillah. Kanaafuu akka jarri baanu shakkii qabaatina kunoo abbaan alangaa naannoo koloola. Nageenyi fi kabajni uummata Itoophiyaa hundaaf isiniif mala. Kanaan wal qabatee dhimma harmee sarbamni mirga namoomaa irratti raawwate aadde Masarat Abdurazaaq Araddoo kan jedhamtu asuma aanaa dalloo mannaa
ganda cirrii keessatti yakki kun irratti raawwate yakki seeraan ala to'atamuu fi sarbama mirga namoomaa qaama poolisii koominitii ganda cirrii aanaa dandamannaa miseensa ganda koominitii ganda cirrii kan ta'ani obbo Muzayyaan kan jedhameen kan irratti raawwatame waan ta'eef kanaan wal qabatee hawaasni Itoophiyaa kan biyya keessaa fi biyya alaa jiru hundiniyyuu karaa miidiyaatiin sababa mirga namoomaa harmee keenyatti raawwate kana balaaleffachuudhaan tattaaffii fi carraaqqiin qaama kanas eeguu kana nun ga'uu keessanii kan dinqisiifatamudha. Kuni qaamni kamiyyuu seeraa gadi waan taateef qaamni seeraa ol ta'e kan hin jirre taachuu gamanumaan waajjirri abbaa alangaa aanaa dandamannaa kallattii maamisnii ibsuu yaala. Kanaan wal qabatee shakkamaan gocha kana raawwate yeroo ammaa kana to'atamee to'annoo waajjira poolisii aanaa dandamannaa irratti kan argamu. Nutis galmee shakkamaa kanaa eeruu fi wantoota barbaachisan hunda qindeessinee hanga adabbii isaa fi fakkaattota isaa barsiisu mirga namoomaa fi sarbama mirga kamuu tiksuun gahee keenya waan ta'eef kanaaf cimsinee isin galateeffannaa kana dammoo cimsinee akka adabbiif dhiyeessinee murtii isaa fi fakkaattota isaa barsiisan kenninu abdii qabna. Gamanumaan waajjirri abbaa alangaa aanaa dandamannaa hordoftoota yookaan fayyadamtoota miidiyaa yookaan hawaasa bal'aa Itoophiyaa fi kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundaaf carraaqqii fi tattaaffii sarbama mirga namoomaa kanarratti isin taasiftaniif galata guddatti isiniif mala. Waajjirri abbaa alangaa aanaa dandamannaa haqa harmee kana haqaaf haqaan hojjetee kan mirkaneessitaachuu gamanumaan waadaa isinii seenna. Galatoomaa horaa bulaa deebana. Allah geech. Kanaafuu wanni dhufu hin jiru jechuukooti. Balaa akkam jirta nagaa keessanii? Nagaa. Maaltu deemaa jira? Xiqqoo gurraan numa baatee sheernatti godhaneeti maal dhufe fayyaa keessanii gaa? Fayyaa keenya maali tokko quufaan lafa gahee taa'ii ka'ii qaxaqqatee lafan keenya bu'aadha keenya tokko. Amma gargaarsa godhutti jirtan? Deeggarsis godhameeraa fi isinis seeraanis qabameera namichi. Maallaqa hanga deeggarsi godhameef 500 jettanii 500 kun hundi kamashiiti moo kamashiniin keessan keessaa waa ganaa waa keessaa laallattanis jira. Lakki rabbi si haa qajeelchu. Rabbi akkuma kana qajeelchetti jira abshir. Wama qulqullaa'u qabuuf hin jeelee. Lakki obboleessu komishinii wayii namni barbaadu hin jiru komishinii wayii keessaa fudhannu qabnu. Salaam alaikum. Jeefi gargaarsa kana dura deemaa ture hunda keessatti abdii raggaasa irratti illee yaa'umaa ture. Gargaarsa yeroo gargaaruudhaaf deemtan horiitanii mooraaliidhaan itti seentanii dhumarratti wal loltan salmaafin hawaasa afaa qulqullaa'u jechuuf gaafa daayyaa. Lakki. Anillee maqaa lafaa ta'een qarshii 2,000 galchaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoom ulfaadha. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh faashaw. Keessa si ergeera ni samma qadrii kiyyaa qarqaareen jechaadha. Maashaallah galatoom ulfaadha. Assalamu alaikum. Sagaleen kee nagaa miti himuu nagaama qoy walirran dubbatina. Hayyee warra gastiirraa fooloo naa godhaadhuma membarii taa'aa deemaas. Daddafaa. Waan bileen. Gargaaruudhaaf bilillee fayin beektaas mana maalii qabdu yeroo tokko abbaa manaa jechuun gargaarsa goote namni bubbuuse namni gargaaruuf deema akkaawuntii maa. Hayyee akkaawuntiin himna nam fida akkaawuntii sheer godhaasin sheer godhaa akkaawuntii sinii fida. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gargaarsi akkuma itti fufeetti jira. Daddafaa membarii kana tuquun dagatina. Eshi doktor Himnaan dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sanu Abu Muazin Saidin Dussee hundumti keessanuu siin jedha. Jalqaba irratti gochi harmee keenya irratti raawwatame hedduu waan nama kaneessaadha wallahi hedduu natti dhagame. Umrii kanatti nuti immoo waan akkanaa kan argu keessatti wanta gaas nama saalfachiisu nama qaanfachiisu hin jiru. Homa hatte iyyuu harmeen teenya tun ilmoosii kana kunuunsuuf ilmoosii kana jiraachisuuf jettee hannaamtu kan olii waan malu ta'e namni waan ilmoo nama gootu nama ilmoo qabutu beeka. Kan olii soo gootee itti isiin mala malee wanni tokko wanni itti saalfattu hin qabdu.
wanni akkanaa kun hedduu qalbii nama cabsaa. Wallaani viidiyoos argee hedduu ofitti gaddee akkas inshallah ammallee olumaan jirra anis lee gara kootiin birri 20 ammoo dabarsee riistis ni erga inshallah rabbi. Thank you galatoom ulfaadha. Maashaallah Dr. Ifnaan galatoomi rabbi si haa galatoomfatu. Waa hedduu keessatti hirmaattee nama hedduu gargaartee rabbi si haa gargaaru ulfaadhu hedduu kabajamee lakkoofsa bulchaa argadhee mee hin dubbisaani. Tole nu dubbisa. Akkaawuntiin mee mubee. 1,000. Ishi. Mubarak Sid waan goone kan maallaqaa xiqqaate moo xiqqasha dabalu? 1,000 51. Ishi. Namicha kana nagaatti turumballo. Turumballo hin jeeqin mee maasila. 1,000 jette 1,51. 51 miti mube 51 sirrii miti. Okay. 1,46 jedhee qaba. 1,46. Qoy akaunti cuma ko galcha. Qoy Dr. Ifnaan dhiifama. Akaunti gurbaasii kenneen oolee gurbaasa isaan bira jiru. Nani maa qoy mube 1,000. Qoy nan galcha maalii maa kun asuma irratti ijaan argee fudhatu nan. Okay fiti. Toostaa saadin jiraanne akaunti numa gurbaa kenna maara gurbaasa bira jiru. Nagalchi. Amir qoy sin deebisa. Ela akaunti asuma irraa fudhaa laamatu. Gara hedduu amma shuguula ijoolleen nu jalaa qabamteerti. Ela kunoo tila. Kan kirikiriin qabne namni biraan guddisinaame. Mubee kanaa miti. Bilbilaa jirra. Oy. Kanaa miti jijjiiri. Kan gurbaatu kana qaba. Kun kan gurbaa bira dhiifama. Furmaata argataa jirti du'aa godha inshallah. Inshallah. Halo. Taat. Halo bulchaa. Ela kuno. Harkisee hin gattu. Qoy akaunti dhaaneen filadha. Biizii ta'uu dhiibnuulee ustaas. Argattaniittu? Alex ababoo darbi. Akaunti isin sirreessaa rammatu. Ela kuno. Kunoola. Akauntiin kunooti kan ustaas Saadila. Okay. Bilillee lakkoofsa barreessi mee bilillee lakkoofsa tokko barreessi. Bilillee. Okaa ababaa darbee. Bilillee. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Akkam jirtan nagaami? Nagaa galata. Ilmi namaa zamana ilmi namaa akka yaada dhabee gadi deebi'ee akka haywaanaa ta'e zamana keenya argee biyya keenya argee poolisni tokko nama rakkateeyyuu rakkoo sanii baasuu ani guyyaa tokko imaaraatii kana keessatti rakkadhee poolisni birrii taaksii fuudhee naa kenne. Milishaan biyya keenya keessatti akka harree uummata keenya tumuun beekamaadha. Kanaaf amma waan biraa dubbachuu osoo hin taaneen haadhatee natan katamaa san keessa iyyuu baatee yookaan karaa Adaamaa yookaan karaa wayii fidanii. Galatoomii obboleettii koo adana rabbi gargaarsa malee dhimma biraa irraa ka'ee girtee irratti dubbattan si. Okay, kanaafiyyuu anillee mana dhaadhaati waan barbaadan dubbadhaa amma deeggarsa qofa deeggarsuun aan eeyyamamni qalbii haadha keenyaa kana eeguufan kan biraa immoo dubbii walitti hin finnu kanan jiru imaaraatii biyya seera qabdu keessaa waan tokko eenyuun fuun eeyyamu gargaarsa dhiisaa malee. Qarqaranii ani mataa kan kootiin qarshii 10,000 amma dabarsee fi risiitii sirra keessaa si erga fooloo na deebisa. Kuno si deebisee jira na ergila. Ulfaadhu galatoomi. Kuno akkaawuntiin jara keenya. Dhiifama naa godhaa. Dhiifama guddaa isinin jaalladha isinin kabaja.
gargaarsa booddeen isaa ibidda qabu kanatti hin taane. Ilmoo daa'ima bucuun qaba. Kan amma dhalatu amma kana dhufu keessa dhalatu qaba. Jiraachuun barbaada. Akkaawuntii fudhaati deeggarsa isaanii irratti seerri qabee jira. Waan seerri qabe kana xumurreem seerri nuu qabee jira. Amma immoo ijoolleen qabamanii jiru. Warra qabamanii kun ustaaz biiziidhaan anis asii wallaahi biiziin ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak bulchatu na bira jira amma bakka haati ta'e sun itti miidhamanii isaan qabamuu kana isaan hin dhageenye amma an itti hime mee salaamaa jedhani obbo Muhammad. Sagalee keessan dhagahaa jirra nama hedduun jechuudha. Qaama rakkoo kana raawwate TPH gandaa yookaan koominiitiingii poolisii gandaatti rakkoo kana raawwate. Isa sana to'annee waajjira poolisii gandaa jira. Harmee sana immoo eessa akka jirtu barbaaduu jirra. Haqti asitti hin badu. Kun beekamtii kennas hin qabu. Qaamni akka raawwate abbaa fedhes haa ta'u itti gaafatama. Akkas. Kanaaf harmee sana finnee waajjira abbaa alangaatii fi waajjira poolisii qorattoota wajjin taanee tarkaanfii ni fudhanna. Akkas. Ammaaf ammoo to'annoo seeraa jala oolee jira. Kana ammoo hawaasi cufti beekuudhaa qaba. Akkas. Namni akka yaabatu ammoo instituushinii kamuu dhaabbata kamuu bakka bu'u waajjira poolisii bakka bu'u qaama siyaasaas bakka bu'u. Akkas. Amma baraa takkitti wanni taate. Nama kamirrattuu rakkii akka raawwachuun irra jiraatu kan dubartii ammoo adda. Dhugaadha. Kanaaf dubartoonni affarmaatiif akshinis qabu. Dubartoonni lafarra sin galgalfamanii ispoortii sin hojjechiifamani. Kanaaf isa kana to'annee jirra seera jala oolchinee jirra. Saniif ulfaadha amma takkitti wanni taate osoo hawaasni gara laafeessa biyya keessaa fi biyya alaatii haadhatee na tana humna taanaaf jedhanii islaamaa kiristaana jedhin bira dhaabataa jiran isiin illee viidiyoodhaan laayiva dhuftee haasoytee dubbataa jirtu qaamni wahii qabeenii tare isaanii fi mucaa ammootu isiinutti mul'isaa jirullee amma jechuu amma bara sa'aatii ammaa kana saniif waan sana ammootu bilbiltanii yoo qaamaanillee achi hin jiraatin akka ammootu deebisan kabajaan isin gaafanna jechuu barbaanneeti sagalee teessan hawaasa hedduu dhagahaa jira. Maqaa jaraa yoo beekna malee. Anaanaarra jira. Tiimiin isii barbaaduudhaaf bobba'ee wayii jira. Himannaadhaaf dhuftee waajjira abbaa alangaattis waajjira poolisiitti himannaa akka gootu waan barbaadamee tiimiin ergame isaan fuudhanii ta'uu danda'a. Okay, akka isin himannaa bantuuf moo? Okay. Yoo akkas ta'een ala qaamni dhiibbaa asirra geggeessu. Maaliif isin maqsanii maqsanii jiru waan ta'eef. Kanaaf itimaaf haala faanilee gochuudhaaf ta'a waan ta'eef. Tiimii ergina jira isaan kontaaktiin godhaa. Eega isaan kontaaktiin godhee booda deebina. Tole isinii bilbila. Mubaarak maal feeti? Nageenyaa fi maaltu nu fuudhee akkamitti beekamtii keenya malee otoo gandatti hin beeksisin maaliif dhaxxanii aanaatti beeksitanii akka namni kun qabamu gootan nuun jedhanii. Dhageettanii bulchaa? Maal jedhanii dhageettan? Akka waan warri gandaa nageenyi gandaa osoo beekamtii kennaan alatti akkamitti nama aanatti hiisiftan jedhaniitiniin nu qabanii jedhan. Akkas miti. Akkas ta'uullee hin danda'u. Namni hidhame qaamni tarkaanfiin itti fudhatame beekamtii aanaas qaba beekamtii qaama hundaa qaba sadarkaa godinaatti. Yakka waan dalageef farrummaa mirga namummaa waan sarbeef mirga dubartummaallee waan irraa mulqeef to'atamee jira. Uffanni seeraas irraa mulqameera. Ni galaani. Bareedan dhagaa. Irraa mulqameera. Isiin ammoo dhuftee himannaa isii kallattiidhaan dhiyeessuu waan qabduuf iddoo isii waan hin beekamneef tiimiin isii barbaaduudhaaf bobba'ee jira. Tole isin galatooma. Iddoo sanaa fuudhanii waan ta'uu danda'a amma nama sirriitti wanti janaan hubannee amma fuudhamuu isiisin tuna himeemi. Isaan kontaakti godhee booda walitti deebina. Tole ulfaadha bulchaa galatooma. Yaanni ifa galaadha hammeenni hin jiru bulchaa wallaahi haasawni awwalaan sagalee gadi qabadhee haasawa hedduu qalbii namaa cabsu anuu argee rifadhee ka jedhu kaasanii namni hin beektan namni keenya ka biyya keenyaa keessaa kun miidiyaa hedduu beekuu dhabutu mala akka isaan miidiyaa haasawaa jiranillee irraa hubatuu dhabuun hin mala
haa isiin himannaa mana poolisaatti banattuuf isii soqaanuu dhiyeessaa jennee nama erginetu jira yoo jara ka ta'u taate to'adhee yookaan gaafadhee isinii deebisaa jedhanii hammeenyaan qabdu jedheetiniin fudhadha inshaallah hin hordofna. Akkasii amma ka goonu nama walitti qabanii illee taa'uun akka seera biyya kanaatti illee xiqqoo si yakkaa dhageessanii yakkaa gargaarsatti xiyyeeffannee hundi keessanuu mana banattanii waan barbaadde irraa dubbachuu dandeessu. Amma ustaaz Zaadiin illee nan geggeessaa mee gargaarsicha itti naafufame. Amma kaayyoon keenya kan wal geenye haasofsiisuu osoo hin taane deeggarsa xumurree jennaan amma nan cufaa. Wallahi jiraanneef waa hojjenna jara keenya. Jiraanneef yoo jiraanne waa hojjechuu dandeenya. Yoo hin jiraanne nuyyuu hin jirru waliyyuu yaadannu. Kanaaf walii hubachuun gaariidha. Kana caalaa haasaa dheeressuun barbaadu. Warri deeggaruu barbaadan akkaawuntii isiniif anima qabadhaa mobaayil baankingii keessa naa seenaa. Mubaarak. Ayyee ustaaz Saad. Baarakallahu fiikum. Ulfaadhu rabbi umrii si haa dheeressu rabbi barakaa si haa godhu. Ani isin biraa bahaa boodarra ammootu isinitti deebi'aa. Gargaarsa itti fufaa gammachiisaa waan jalqabdan kana miliyoona seensisa. Akka keenya nutti maaqa. Amma mul'atu mi akkanatti mul'ata? Meeme. Yoo mul'ate beeku. Meeme. 300 538. Birrii 500 fi 38 fi 800 fi 94 fi saantima 65. Miliyoona tokko jedhe guys. Please miliyoona kun meeme. Kuma tokko challenge kuma tokko. Tosta Saad ndeemin. Qoya ustaas. Daqiiqaa tokkitti naataa. Bismillah jira gammachiisa barakallahu. Ayyee daqiiqaa tokkitti. Ummatoo mobaayil baankingii keessaa seenna. Bismillahirrahmanirrahiim. Ela. Kuma tokko mobaayil baankingii seentanii mobaayil baankingii amma seenamutti hundi keessan memberii ta'a. Memberii ta'a ammasitti mobaayil baankingii seenan. Kuma tokko barreeffadhaa qala. Kuma tokko 46 31 Allahu akbar 46 84 sagal seenaan hojjetamuu qaba miliyoona tokko gammachiifna haadha kana. Akkas. Kuma tokko irraan deebi'a. 46 31 46 84 sagal Saad Aliyyi mee riisitiin argaa. Bismillah daddafa itti fufa warri awwala kennitanillee irruma deebi'a maasha Allah tabarakallah. 500 maaliif beektu namni kumni tokko 500 naa kenname maaloo an obboleessa keessan maasha Allah 500 haadha kanaa kennanu. Namni kuma tokkittiin. Ajiib fiigaa jira mubee fiigaa jira. Akkasi namni kumni tokkittiin seenaa hojjennu birii miliyoona tokko sa'aatii tokkotti takka argameen beeku. Takka bala jireenya keenya. Bismillah. Ni galee birii miliyoona tokko gammachiifnu maaloo 500 ja'anii ustaaz Saadii wakkalannee dhaqanii bakka siin barbaadde lafuma xiqqoo si hojii godoodhuma walitti bitanii viidiyoo nu waraabanii feesbuukii irratti nu gadhiisanii amaanaan isaanii irraan buuqa. Ol nu galchanii jennaan akka gammanna adaraa rabbii maaloo adaraa si kadhadha amma irraan deebi'a birii 500 nama kuma tokko irraa barbaade rabbi fuuldura namaa isin hin dhaabin nama kuma tokko irraa ofii isin kadhataan jiru jarana ofii isin kadhataan jiru haadhateen haa gammachiifnuudha khayri irratti isin kakaasaatiin jira mubaarak hirmaadha baarakallahu fiikum. Hayyee kuma tokko irraan deebi'a ammas. Irra deebi'i. 46 kakuma 10 galchee jira mubee kuma 10. Allahu akbar. Maasha Allah tabarakallah. Guys nama kuma tokko ittiin kadhataaraan nama kuma tokko nama kuma 10 keessa warri kaan sheerii godha maaloo please maaloo garaasi na nyaannu. Daqiiqaa lama kadhe ustaaza tokkoon kadhe tokkoon dabaladhe nutti manii adeemanu torbafaa nutti manii adeemanu sadi immoo iyyinee iyyisiisna amma gaa bismillah yaa rabbi namni haadha kana gammachiisuudha ilaa birrii miliyoona tokko qubna gara qaba 580 600 way hin jennu miliyoona tokko hin gammachiifna bakka miliyoona tokko emmi arguun qaba
kuma tokko qabadha. Qabadha. Kuma tokko jettanii 46 nigdi baankiidha. 46 kuma tokko ilaa lafaa kaasee itti dhaggeeffadha. Kuma tokko 46 soddomii tokko 46 84 sagal sa'adalii irraan deebi ammas kuma tokko riisitii immoo keessaan na ergaa tiktookii keessaan ishii riisitii tiktookii irraan na ergaa kuma tokko 46 soddomii tokko 46 84 sagal ammas irraan sinii deebi'a kuma tokko 46 soddomii tokko 46 84 sagal Sa'ad Aliyyi gootota koo dabaagaa suurarra kaadhaa warri galtiira suurarra kaadhaa maaloo suurarra kaadhaa maaloo suurarra kaadhaa qodarran kaadhaa ofii kooti ela maaloo daddafagaa ሚሊዮን tokko nama kuma tokkoon kadheem እስኪ 1000 ሰዎች በአማርኛ ልናገር 500 ብር እናዋጣና 1 ሚሊዮን እንዝጋላት ለዚህ እናት 1000 ያዙ 1046 31 46 84 9 ደግመዋለሁ 1046 31 46 84 9 Sa'ad Aliyyi dabaga guys ustaz taataanu tima taataanu Mashallah mashallah fiigaa jira mube fiigaa jira ayyee itti hafufani mashallah dafa guys let's go guys miliyoona tokko hin cufna 500 kennati ati 500 kenni miliyoona cufna ati 500 kenni miliyoona hin cufna mobile number jedhaara mobile number ilu welcome mobile number kan ustaz keessani kennu si kan biraayoon kennenta Assalamu warahmatullahi kan biraayoon kennenta rakkoo qaba achi dubbisaarani mobile teelebirrii jedhaa jiru teelebirrii ustaz teelebirrii keessan nu kentu teelebirrii jedhaaru maal boo namni kun tokko teelebirrii yoonuu galche 500 jechuudha hin guutannaam eessaanoo ta'u tolleen baay'een teelebirrii akkas bilbila Mubaarak jala waan siin jedhu kuma san itti guddifte na fakkaate jedhi akka reefi sanitti roobaan jiru xiqqishu irraa gadi buuse 500 jedhu 500 500 jennaga እሺ 500 laasinuma 500 hin jedheem nama kuma tokkoon gaafadhe malee 500 mee 200 dhibba takka takkaan 200 tokko chaalenjichi mee 200 hundi keenya yoo galchinu irraan deebi'a okay teelebirrii qabdu ustaaz teelebirrii ni jirti injirti oy ka dura birrii agarre jirtu laala tole ilaala ishi teelebirrii nufa akkaawuntii 200 qabadhaala السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله دلقان تجيرتن دلقا أكان نما قمتشي جزاكم الله خير ربي كينا سبحانه وتعالى قولي سنافو ربي قد سنين ديبسين ربي سنين آدمان ربي سنين إبسين ربي كينا سبحانه وتعالى كبجا أغرتي نما ركتي نما دكاتي قوتن كنا ربي دجا دجا سنين هاديبسو أغرتي نمني كوني انتلت بوليتين تينتوني
isii cinqaa keessatti isii rakkoo keessatti isii diqqaatte agartee nasrii taatanii fi rabbiin kenna subhaanahu wa ta'ala aduwwi hundarratti khayri irratti nasri isinii haa ta'u isinii fi obboleewwan kenna mubaarak obboleewwan kenna warra asirratti tajaajiltan hunda keessanuu fi warra hirmaate hunda rabbiin kenna isinirraa jaalatu. Mubi. ما شاء الله تبارك الله لا لما قد يبوفناني سنرى قد يبوفنانا ما أكا جايباتي لما أنا سقلين كجايباتي تيلي يعني كما سديتي في إبا جابي جاتمي تون الراقبة أيه كما سديتي في إبا جابي جاتمي تون الراقبة أيه نوهي ماغا تيلي كسن نوهي تنافع قوتا نقوفا يتفايا لما أبوان خير راهما نبيك مالي من تيلي La cosa non ti va. Ok, la cosa che dua sagal. Dua sagal. Kudafur. Saddetami jaha. Saddetami jaha. Jahatami afur. Jahatami afur. Afurtami afur. Afurtami afur sinitimu. Dua sagal kudafur. Saddetami jaha. Jahatami afur. Afurtami afur. Akas la cosa che yes. Awacho wacho mana sana tu siba sawacho. Tele birri finfinne kana fayyadamani bar Ethiopia keessa sadarkaa duraarratti. Ayye. Mashallah hirmaadha akka amma sanitti hirmaadha rabbi barakaa isinii haa godhu birri dhibba lamaan haala saniin hirmaadha gammachiisa. Qajeelatti waan ajaa'ibaa hojjetaa. Kauntii dhaaranii akkauntii mal tokko. Ayye imaajirra kuno. Himi ayye. Normaan akkauntii jechuudha. Kuma tokko obboleewwan kuma takka 46 30 takka 46 84 9 Sahad Aliyyi kinoo fideera mubeen kaafadha. Teelebirrii warri tan jabaadhaa fudhaa. Teelebir jabaadhaa. Teelebir warri teelebirrii jabaadhaa fudhaa kaa. Warri teelebirrii jabaadhaa fudhaa footoo kaafadhaa. Footoo kaafadhaa warri teelebirrii kaasuuf an deema. Teelebir teelebirrii fudhattanii warri teelebirrii gaafattan fudhattan miti akkaawuntii immoo isinii filachuu marratti. Iluu galchaa jedhan iluu ajjala yoo jiraatte lakko. Iluu abaaboo darbadhu. Jabaadhaa kakaayis. Warra gastiira jiru mee fooloo naa godhaa. Mana koollee fooloo godhaa. Warra gastiira jiru guutuu fooloo naa godhaa. Naman jijjiira. Dafaagaa. Mee fooloo roobsaa. Akkaawuntiin kunooti. Fooloo roobsi kooti akkaawuntiin kunillee. Dafi. Mubaarak dhaabbanni leenjii Baalee Maawunteen biyya alaa birrii 2,000 galcheetiniin jiranaan jedha. Nama biyya alaa nama odoofu dhaabbata seera qabeessa jechuudha maashaallah. Maashaallah. Kana kabajaman. Maashaallah. Daddafaa warri seera dubbadhaa. Warri gastiira dubbadhaatii naman galchaafani. Warraan ol isin galchee amma isa kana ababaa darbannaan ol galchee maqaa isaa yoomnaan gale dubbisime. Zak Wild Clips accounting for that. Zak Wild Clips dubbatan jiru. Dubbifnee dhagalu. Master dubbat. Dafaa accounting for that guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Follow na kona warra gastiira tos. Hedduu galatooma ulfaat asin jechuu barbaada anillee amma birrii ergee jira firraa baasee jira birrii 20,000. Maashaallah. Boru ganamaan geettee haala. Hawaasni keenya hundi keessatti galatooma dhugaa waan sammuu keenya kaleef deengada weeree gamni kun waa'ee siyaasaallee barbaachisu waan garaa nama nyaata obboleetti teenna. Mubaarak hedduu ulfaadhu wallahi waan kan nu gammachiisuun rabbi wal si'aa oofu. Kasi waan nu agartee jamaraa haa dhabu. Nu jiraadhu wallahi lazi haati teenya jechuun haadha obboleetti teenna nama hunda qaaman dubbadde waa dhugaa dubbanne. Kanaafuu hawaasni keenyallee Saayidillee taatanii hundi keessan hawaasni qabdu itti deema jechuudha wanti kun keeriiti. Fakkeenya nama hawaasa haa ta'u kun fakkeenya biyya saniiti. Akkasuma bulchaan gandaallee sagalee san nu deebisuun haa ulfaatu. Waan kana jabaadhaa jechuu barbaada.
boru isini erga rasiid isini jechuu barbaada kan sassayidi erga inshallah. Mashallah. Mube nagansi bata kam jirta? Galatoomi maal qossifileto. Ifamaani deeqaa lama sinjelaan fudhadha yoo na of kalchitanii by the way waan kana kaleessa ilal kan guutuu mana wayitti dhimma mucayyoo kanarra baay'ee haasaa turre. Ani kana jechuu barbaadu Facebook illee namoota hedduu quunnamaa turre. Waan jechuu barbaade ammaaf wanni si funaantan kun erga gargaarsa ta'e gaariidha. Amma miliyoona tokko yoo geessanii garuu immoo waan jechuu barbaadu fakkeenyaaf yoo isheen deebite yeroo isheen deebitu gargaarsi ishee kun moo itti fufee waanuma jireenya ishee jijjiiru yoo ta'e ba'eessa. Ammaaf waanuma miliyoona tokko taargetiin keessan amma I think kun badaa akkasumara waan akka maqaan ishee miidiyaarra deemaa jiruun gaanatti hin fakkaatu. So bakka isheen jirtutti sila bakka isheen amma liivii jirte viidiyoo banattee osoo teessee gargaarsi namaa kanarra ibsaa sirriitti gargaaramuu danda'a maaliif mucayyoo isheen haadha ijoollee waan taateefi gargaarsa kana itti fuftumoo asuma teessee itti fuftumoo ammallee egaa simbira hin jirtu maal rakka keessa illee hin beekne mitire qabamtee deemtee maal waan jiru amma dubbataa turtan. So kanaaf deebistanii fiddumoo gargaarsa kana asumatti dhaabdumoo iddoo biraatti gargaarsa itti fufuu jira. An rakkina qaban karaa kun nan gargaara asiinis ta'u. Itti fufaan kunoo adda nan xumuraan adda. Yoo namni yeroon siin jedhu sii galeeraa gaaffiin koo. Barattee isheen iddoo biraa jira. Yoo isheen amma isheen fakkeenyaaf hin deebine miti deemtee jirti hidhamtee amma keessan naa barreessaa turan. Bari miliyoona tokko goolii kaa'annee jirra. Yeroo isheen dhufte yoo miliyoona guunne akkaawuntii mataa siyyuun banatti gatitee fi akkaawuntii mataa si maxxansina. Ammaaf immoo kan ustaazaa irratti miliyoona tokko guurraa isheen immoo nufti. Bilbilameera. Okay, akkas taanaan ba'ees. Maaliif wantichi gargaartichi akka baay'ee tokko miidiyaa Facebook irratti deemaa jira waan ta'eef namni hundumtuu erga hagana baree gargaartichi waan mirkanaa akka bu'aa qabu akka ta'eeti. Asirratti koo yaada si ibsuu barbaada asirratti. Maallaqni kun ammaa fi kun yaada amma kaayamedha miliyoonni tokko. Yaa akkasti sabaa ifa godhaa deemaa qaba. Borimmoo kanumatu wal dha'ee gargaaramteetti maal jedhee uummati waan biraa gargaarsa. Kuni kama har'a kaayanii ganaa dhuftii ganaa hanga manaallee bituu fi dhaafii yoo danda'ame bulchiinsa gandaa irraallee manni kennamee fi yookaan immoo hawaasni kun bal'aadha maraa godhuu fi danda'a hawaasni bal'aadha. Mucayyoota namoonni miidiyaa irratti si gadi lakkifne illee jiru namni siin quuqamne illee hin jiru. Akka saba Itoophiyaatti jechuudha. Kun xiqqaa guddaan ilaallatu kun rakkinni isii raga'e ilmoo sana waliin akkas ta'uun seera ulaagaalee biyya kamiitti waan cabsuu fi gara warra mootummaatiin illee sagalee itti goosisanii mootummaallee waan silaa danda'u godhe hawaasni illee ofii godhuufiidha malee kun qarqaarsi ka awwalaati malee dhumaa miti jechuu barbaadeeti kun walumaa galatti. Lammaffaa ammoo wanni ani ustaaz Aliin jechuu barbaadu yaada kana hundaan namni kun nama amaanaati hawaasni illee hedatee rabbi gaditti namni hedata nama uumaati. Hanga isa dhumaa faana deemanii hordoffii isiidhaaf waan isii hanqate hunda hawaasa kanaa deebi'anii osoo hin ifatin akkuma hunda gananii saba kanaa waan isiidhaaf hanqate hunda saba deebi'anii sabni waan isii hunda akka guutuuf abdii qabna jechuu barbaadaa isaaniif dhahamee tana. Maaliif jennaan hanga bakka san illee deemanii waan silaa godhamuu fi godhamu dirqama namummaa dirqama rabboomaa hundaa bahachuun dirqama ofii baachuun kunuu waan guddaadhaa ulfaatanii ammallee waan kana jedhu amaanaan guddaan amma eenyurra jira. Saidin Aliin harka jira jechuudha waan rabbii gaditti maaliif wanni kun egaa isaan irraa eegame namni hanga buruu hanga iftaanitti illee waan deemuuf ammallee ammoo hanga karoora hedduu waan danda'amutti du'aa waliin nu bira dhaabatanii abbummaa ofii fudhatanii ta hundaatu dalaganii ta hawaasaalee ta amantaalee fi fudhatanii faana deemanii akka nu jabeessan jechuu barbaadaa. Tole galatooma rakkinaan qabu bakka mube akkaawuntii qabadheera nan ergaa isin reesitii isin erga rakkinaan qabu. Tole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mube. Wayye. Inshallah accounting argiti akka odaa travelitti nu gargaarra inshallah rabbeede. Waa maatii kana bira dhaabachuu barbaadna waan ta'eef. Wayye. Gargaareen sittan ergaarisiiti. Odaa travel. Egaa keessan. Sintu jabeeffata fooloo godhaa hundi keessanii yoon tokko. Al tokko fooloo naa godhaa mana akkaawuntiitti ergutti fooloo nu godhaa bakka deeggarsaatti afeen beekuu obboleessi keenya waziir warri tikeettii xiyyaaraa barbaadan filannoon keessan odaa ta'u hundi keessan namni 1700 fooloo godhaani si ergeera akkaawuntii waatsaappii irraan
Sa'ad Aliyyi jedha. Okay, mube galteessii Ayye. Aye, Mubarak risiitii si ergeen jira kudhan sinii galchee nama wayii dawwalee kudhan sinii dabala jabaadhaa galatoome obboleessa kee. بارك الله فيك محمد يعني ما شاء الله والفاد وكما دي دمج يا بوليس كينا ربي سر عجالته ورا هادتين نجمتشيسات نيجرتن وزير الرجال كبي مع الرجال كبي مركي سنو ربي سني هكذا وانو في جالة ربي سن جمتشيسان إن شاء الله أن اللي وان اسن قلتن أكاونتي كان نفيدمو أول بري كوما تكاتو الرجرا كوما تكاسن اللي ديسيتني جرا مرت أنا اللي كيس حاولت وان تاتف وانا ترت قال مرتو كما يسيت إن شاء الله في ربيتين ججبات أجمع تشيسان. إيه أستاذ إيه نفس أكاونتي كا فتارني أكاونتي منا مس قلت منا ويفان بري فتارني جولين قلتشنا نادي دي أنا مالك كتيم بيك أيه أركيسيان. دفع أكاونتي فدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Accounting gubbarra jira mi kuno himuun barbaachisu bar gubbarra jira gubbarra laala. Amma faaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيه ناوي. أكم جرت مبارك جرت. الحمد لله رب العالمين. Galatoomaa ulfaadhaa anis haadha keenya birrii 10,000 kunoo ammoo galchee riisiidhaan si ergaa baay'ee gammanneerraa ulfaadhaa hedduu tokko rabbi jazaa keessan isiniif akka fudhu jechuun barbaada. Thank you. ما شاء الله ناوي ربي سيهاجم تشيسو سبرا أقول تلين جاكي رزقي ربي ستهاجانو وانجل قبل ربي قلمان سيهاجا يوتي أكيسي جم تشيفت ربي سيهاجم تشيسو الفاد وكبجن ربي سيهاجنو Amin ulfaadhaa jabaadhaa haadha keenya kana bira dhaabadhaa galatoomaa nama biraa galcha mubaarak keessaanis si erga. Ishi tole. Dafaa family dafaa. Dafaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك أكون نجامين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجا الحمد لله. والله أما تريد في أما ركيتي والله الفيديو اللي تدونه بوجهته. إيه. أنا اسمك يعني كم كنا نبوسه جرا. ما شاء الله تبارك الله. دفع guys. دفع. Thank you غلطهم البار. غلطهم دفع guys. دفع orang terakhir follow kita. Follow nama goda hari ini mube waziran ma sharkin kana nama. Membara ma ka membara iya dah bendisi. Membara tahu yang tok. Gadi buat aja. Membara tahu undi ke semenam ni dipisan. Membara kana tu fahami. Membara kasih. Marcos you. Abang mana kana? Membara tu entah tar. Dagati. Membara tahu ada dam. Membara tahu barali oleh debu. Membara tahu undi ke. Membara tahu kuna membara sini kapsi senjera. Member. Atau ko member. Member aja kan tukar. Member kan agak tukar please. Sagaling ko jira. Iya. Wanti dah man ibsan na jalan na rati bade wifi bade networking ko may binabaso da. Abba langgati bilbilera wajra bulchisa gandati bilbilera amma kulkulesan na abiksan jere. Ujan irom rasa ke satin no. Bakka kurban nu fala bulchisa gandati ustaz sadis bilbilera kani. Dafaga. Akasi jechuudha. Mi'a tokko odaa travel namni kuma torbaaf dhibbishan odaa travel kam amma kuma kudhan nuu kenne jarana yoo hojjetata waan nuu kennu ijoolleen biyya kana jiran. Ijoolleen biyya kana jirtan tikkeettii xiyyaaraa yeroo barbaadan filannoon keessan odaa travel kuno. Fooloo godhadhaa. Haadha kee gargaare. Mulu warra gasiirra jiru fooloo godhi. Akkasi kuno. Kana ni nu jenne. Akkasi kuno. Dafa follow goda jajjabeessa. Daddafi follow godi. Rabbi biraan gatta follow godi. Eshi. Daddafa ga warra gasiirra jiran guutuu follow goda. Marqosiin illee
Wanti jettan akkaawuntii himi immoo yookaan immoo Qoy nan guddisa. yalla. Ala kun akkaawuntii fudhaa. Kan dogorii akkaawuntii biraan baafne himaa godheera. Okay. Kan gurbaa sabira jiru maxxanse sila dagadhe. Naagal argeera. Kan gurbaa sabira jiruuti. Naanni dhufeen biratti sin agarsiisa. Satuna argee ture abdiin kuma kudha wayii irratti agaruu faadha sanaaf nyaattu. Bifaadha amnaamni jennaan barreerra warra. Fudhaa ummati dafaati akkaawuntii maxxansuu rakkisaadha dafaa kirishuutti godhadhaa. Kirishuu godhadhaa jabaadhaa gagalchaa bannaa taachuu gaayis miiliyeenar kun nuka. Maaloo miiliyeenar kun warra gastiira jira guutuu fooloo naa godhaa. Guutuu fooloo naa godhaa dhiifama immoo isin buusaan isin galcha. Daddafaa akkaawuntii godhattanii innumti akkaawuntiin irra jiru kun kan kooti yoo dhiqa akkaawuntiin guddaan kun waa ta'e du'e isa kanaan immoo ol ka'a. Itti dabalama hundi keessan. Let's go share. Let's go family share. Sportiin isa fedha. Eegaan na itumu ganaa eegdamiti. Dhaqee fiiguu. Jechuun silkiin kan kee banaana sa'aatii 24 rakkina maaliif jiru? Dhaqee fiiguu ummatu. Ati waa nyaattee baamisaa. Laamisaa miti. Jechuun deemuu illee dandeessa garuu sagantaadhaan waan kana godhaa jirtu miti. Ati amma viidiyoo cufatteenaan kan namni si jalaa yaa'ee gargaarsi Sheer godhaa maal gara kanaan kadha rabbii naa fadhiisu. Deemaa baadaa feete moo? Rabbi naa fadhiisu. Ajaa'iba rabbiiti bara. Daddafaa guys. Daddafaa. Deeggarsiin dhaabate. Gahee bakka. Laa isaan gaafa biyyaa galaaraa jedhi isaan gaafa. Ustaas Sa'aad akkami dhaabate? Ustaas Sa'aad. Tani mubee mime keelee birriini duwwaa sagal. Nan fidaama. Fidayyee. Kunoo. Ustaas Sa'aad annu deebi'ame. Ustaas Sa'aad jirtu? Biizii jiru mubee isaan. Egaan kabajamtoota jaallatamtoota keenya sagantaa guyyaa hadhaa asuma rattan goolaba haati keenya ba'uusii dhiisuusii isin barsiisa boru ammas zuurii booddee dhageessanii boru zuurii booddee haadha keenya fidee dhufe miileenatti inuma guunna akkasii wayyuu. Mube, thank you so much. Waan kana tun dubbachuuf jedhuu cufte dhaggeeffadhaa jara keenya ilaa ol sodaachaa naasuuf. Dhaggeeffadhu Mube. Ilaa gargaarsi akkanaa kun gaafa gaggeeffamu like sirnawaa ta'uu qaba. Please erga fiddaniin gargaara jettanii fakkeenyaaf ammati qofaa keeti qofaan keessaa baatee kan gargaartu ta'e gaara yeroo baay'ee gargaarsa sirra jiru sima duwwaatu rakkata. Fakkeenyaaf borii kan itti fufu yoo ta'e tokkoffaa namni sun nu jiraachuu qabdi. Lammaffaa callumattanii namaan galchaan jedhina qarshiin kun auditii ta'uu qaba. Abbaanti fedhe akkaawuntii irra galchee kanaan dura uummatni dhufee ol loluun eenyu galche meeqa gale audit ta'uu qaba beektaa? Namni baay'ee nama qarshii galchuuf sodaata. Maaliif akkasiin asirra haasoftan kana miti. Ni sodaata namni qarshiin sun achi geeraa hin geenye waan uummati beeku waan professional ta'e uummataa dhiyeessuu qabdu. Gargaarsi kun gargaarsa salphaa miti. Gargaarsa nama guddaan godhamu gargaarsa jireenya jiru godhamu. Kanaaf audit waan ta'u waan bor uummati illee deebisee qarshiin koo eessa ga'e jedhee gaafatu danda'a. Amma calloo galchaa meeqa galeettan kana akkasitti miti.
Egalee namni beekuu qaba. Galfata isaa nama bira geeraaf hin geenye beekuu qaba. So bifu sun ammoo akkamitti qindeessina akkamitti dhiyeessina jedhaati. Amma turuun baduun maal jedhee bee akka salphaatti fudhatu waan jedhamuuf qaba dubbiin. Callumatti asirraa namni waa dubbate uusi namaan jettu garuu miti. Gargaarsi gurguddaan akkasii gaafa ta'u kun gargaarsa guddaa ta'uu qaba. Namittiin sun isheen as jiraachuu qabdi. Beekuu qabdi. Anamma dhugaa dubbachuu amma dhaqee 50,000 galchuuf hin ture. Xiqqaattu guddattus jireenya ishee jiru garuu an kana je waa'ee dhimma gargaarsaa wannaan gargaara jedhee dubbachuu koo miti. Gargaarsa kanaa kana gaafa dhiyeessan like professional way ta'uu qaba. Akkaataa nama gochaa jirtan kanatti it's not gonna work. Jiila baay'ee qabna waan ta'eef. Warri useettan immoo warra qarshii kennitanii hin beennedha. Tettiin hima. Waan keessa dabare waan irratti wal dhabaa jiru waan beennuu fi gargaarsi Oromoo kanatti miidiyaa kanarraa tabalaashee haa dhiyeessaa dhuftee kan gargaaramne godhamaa jira waan ta'eef it gotta be professional way. Akkanatti namni qarshii gurguddaa kenna. Qarshii gurguddaa kan kennu amma hin jiru. Ijoollee amma nama biyya keessaa gargaaraa jira. Diyaaspooraan gargaaraa hin jiru. Maaliif jiila qabna waan ta'eef. Akkaawuntii abbaa gartee fiddanii kun sheekiidhaa kun qeesiidhaa kun daaqoniidha jettanii qarshii uummata harkaa fuutanii dhumarratti awwaadiitiin ta'u. Galfati sun eessa ga'e hin jedhamu. Akkas yeroon jedhu immoo gargaarsa amma kana jechuu koo miti. Kan kanaan duraan haasa'aa jira. Kanaafiyyuu bifa guddaa ta'ee namni hundumtuu ol ga'ee bor nama kana gargaaruu qaba. Siin jechuun barbaada. Yoo sirrii miti jettan immoo itti fufa. Thank you Marcos. Alex ni jirta waan gaafachuu fedha. Alex. Wannan jedhu. Alex jiru. Wannan sirriitti Marcos taasisaati. Haamileedhuma dhaggeeffadhaa. Haamileedhuma ittiin Marcos taasisaa maqaa wanta nu qabdan wallaahi summa wallaahi jechuudha. Inni ilma kiristaanaati. Ganda saayyuun beeku. Qoyaa nuti qabadhaa. Nanaa saaraa jalan. An Islaama inni kiristaana. Nama yeroo Islaamaaf waaqalla jennu doolaara nutti lakkaa'udha. Ragaa qabatamaa jechuudha. Ragaa qabatamaa kan ofirraa qabu. Kanaafuu gargaara ajja deemtanii usted hin dubbatin. Haamilee maalitiin gochuuf jechuun tokko. Ani immoo asirratti nam mormiin qaba Marqoosiini. Sababni isaa amma fakkeenyaaf dhugaadha. Birriin baduu danda'a bakka garagaraatti. Obboleettii keenya kana maaliif akka kana goone Facebook irratti maxxanfamaa jira baay'ee. Namoonni danuun soba maaliif deeggarama maal jedhanii haasa'u. Ani barreesseen ture ati koomentii koo nagarre malee akka ati adaraanuu fidii jedhee isheetti barreessaan ture. Si qofaa miti gara iddoo kudhanitti barreesseera akka ishee dhufte. Adubbatu. Maal jechuufi Ustaaz Saad Indoomee Sheek Saad hin beekanu dhimma kana. Dhimma kanaan Ustaaz Ibsaatti aanatu dawwale. An dawwaleen gaafadheenii dhimma ho'inaa kaasan isaanii aruuzarra jiru fuudhanii maasha Allah. Sababa sanaa nama naa kennan. Indoon maqaa abdiidhaaf Aleeks jennaan dinneaniif Aleeks waan booda dhufu waan hin beekufan. Amala ijoollee keenya waan hin beekufan didee keessaa bahe. Obboleettii keenya erguuf ture nuti mana baankiitti. Teeleetti erguu qabna. Jalqaba akka durii miti baankii baafachuun. Mattaawoqiyaa gandaatiin hin danda'amu. Naashinaal ID waan jedhamu jira. Kun immoo mattaawoqiyaa gandaa yoo qabaattee ishiyyuu hin beeknu. Naashinaal ID miti. Amma kana baasni boru immoo Oromoon insalachaati. Gargaaruu hin dandeessu nama 11,000 ture yeroo sana nama 11,000 sana immoo hin argannu jenneet waan godhamne akkaawuntiin kun birrii 1,000 qofatu irra jira. Akkaawuntii amma deeggarsa irratti kennamaa jiru kun. Birrii 1,000 irra jira. Akkana jedheen ituu Sheek Saad hin dhufin anatu alaafiinnatii isaa fudhadhee isaatu isaan hin dhufin uummatatti hime sana booda isaan dhufanii approve nu godhannaan deeggarsa kana eegalchiifne malee callisneetuma hin eegalle callumeen afaan finni nama filannee nama keessaa isaa hin finnisin jechuu barbaadeeti. Galatoomii ani waan biraa miti nageenyuma nama kan gammadu jira waan kana kan jibbu jira garuu immoo namni moor kan gammadu yaa utuu akkaawuntiin isheen as jiraattee isheen as jiraattee akkaawuntiin ishee jiraattee akkaawuntii kan ishee irratti baname ariifachuu baattanii akkaawuntii ishee irratti namni irra gammada. Yeroo antiin jedhu nama asirratti gargaaramaa jiru sirrii miti jechuu koo miti. Uummata kanatu jiila kanaan duraa qaba. Egalee kanaaf hin dubbadhe malee ni waan biraa akka biraatti ilaalu koo miti dhiifama. Namni gargaaruun gargaara rakkinaan qabu. Ani yaada kee koo Abdii ani amma achirratti ustaazii isaa kan kadhatee fide nama dhuunfaara nama beekamu nama baaleeti. Sa'aadin ta'uu miti. Hubattaniittu garuu. Bar hin ta'u hin jenne. Akkaawuntii ustaaz Sa'aadin ta'uu hin jenne. Uummata keenyatu jiila kanaa qabata jedhu. Odin godhaa deemaa uummatatti himaa deemaa bor immoo ka'anii waa dubbatu. Dhugaa isaati hin jedhu ustaaz Sa'aadii miti eenyuunu waa jechuu booddeetti hin jedhan. Wallaahi hin jettu. Jaran isin hin jaalladha. Isin hin kabaja hin jettu. Hin jettan hin jedhu waan. Akkaawuntii hoggaa meeqa kan asirra taa'ee gargaarsiyaan
takkaa birrii tokko akaawuntii korratti gachitanii hin beektan. Sini galee nyaatti naan jedhaa turtan hin jettan hin jedhuwan. Jedhamaa jira jedhan abbaan barbaade waan barbaade jedhu garuu itti amannee ustaaza keenya hin jaallanna kan isaaniitu nama nyaata. Kanaaf fidanne. Sini galee kanaaf iyyi teenya nu amala tiktok kati bennu ustaaz meeqa geenya jennee gaafataa irra jechuudha. Jennus dhiibnus wallahi biriin tokkotti hin darbu. Kakadhee wallahi jedhee maqaa rabbiiti. Sini galee kanaafuu amma walumaa galatti gastii irratti dubbachuudhuma dhiibneeti maal godha bettu sagantaa kana goolabuufan deema Alex Abdii waliin eegalle miti sagantaa kana goolabeen haati keenya dhageessanii wayyee ustaaz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ علي. يا دام كأجر أما أرجع نمني الله توفر كابوكم ماركاتين. ماركوس يعني يا دا سريتي نمي توكو يتغرغرم حقيقة واني أكاونتي سرتي وغرغرمي أني متانكي يكاسيت تتغمدا هاتوتي سن أريفتني نموت أرقم سنت فيدمو داف نوما غرس جروتي فيدمنا التني كاتني حالتين نتنا أما واني قوتن أديم سيراتي نسين اتهاديمتو أكاونتين هابنا موفي يعني إني جدي سري حرقوا فغرغارني إيسو سونتاني فكين يهرب أكاونتي كانت مفيدمو في رفاقي يا يجو اتي مفيدمو هدو birrii irra jirtu takkuma awwalaa sanillee anillee achumarratti ni yadhee wanni achirra jiru martuu kama isiiti jechuudha. Wanni achirra jiru martuu amma. Isinis keessa sanatti ni jettanii